Adeeroo bagana ga'an dhufte maali rakkoon ta'e isaas dhukkubu? Doktor rakkoon tiyya waaniin amma daqiiqaa takka dura godhe yaadadhu. Wahiin irraanfadhaa jechuudha. Rakkoon tuyyoomi silaa kasi eegalte hangam takkas irra turte? Rakkoon tam eenyu ati? Hayyama eenyuutiin kutaa cisichaa kiyyaa dhufte maaliif dhufte? Dafii bee amma kamataa qorqorroo dhagaa. Qabbanaay. Barattoota ennaa fi gosoota ennaa isin barsiiseetiin jiraami. Nu barsiiste barsiisaa. Akkasumas qormaata keessan kakalee irratti fideetiin jiraami. Fidde barsiisaa. Hayyee gaaffii afuraffaa irratti yaaduu jecha jiruuf ennaan dabre maali jaami? Barsiisaa. Hayyee ati maal deebiste gaaffii saniif? Itti yaadeetiin yaade jee barreesse barsiisaa.